Artistii Caalaa Bultumee yeroo hammaa du'aaf jireenya gidduu jira. Artistii Caalaa Bultumee heeda halkan qaamaa hin beekamne rukutamu miidiyaaleen hawaasaa hedduu gabaasaa jiru. Haa ta'u malee namoonni tokko akka jedhaa jiranitti eegdota Jeneraal Tasfaayee Hayyaloo fi Jeneraal Tasfaayee Hayyalootu rukutee jedhamaa jira. Egaa Caalaa Bultumee maaltu akka mudate qabannee dhufneerra. Hanga xumuraatti hordofaa. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting. Warri maatii keenyan ta'an ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa, komentii jalatti yaadaaf qabdannuuf share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Artistii Caalaa Bultumee qabsoo qeerroo fi qarree bara 2018 irraa kaasee godhamaa ture keessatti sagalee isaan tokkomsuu fi gootomsuu irra darbee hidhatee lolee lolchisiisaa nama turedha. Lubbuu isaa ummataaf kennee beelaaf dheebuu danda'ee qabsaa turuun isaa eenyu jalaayyuu waan dhokatu miti. Haa ta'u malee artistii Caalaa Bultumee yeroo hammaa waa'ee qabsoo waan dagate fakkaata. Artistii Caalaa Bultumee yeroo darbee miidiyaa Waldiyaa Haraaraa kan magaalaa Naqamtee keessatti argamu kan Raajii Masarat Taayee tajaajilan biratti argamee ture. Yeroo darbees artistii Andu'aalem Goosaa wajjin walitti bu'anii turaniim. Haa ta'u malee jaarsummaan araaramanii turuun isaanii kan yaadatamudha. Egaa yeroo Caalaa Bultumee rukutamu namni bira ture toora miidiyaa hawaasaa Feesbuukii isaarratti akkas jechuudhaan gallakkisee jira. Nagaraa dhugumaa guutamaa kan jedhamu yommuu Caalaan rukutamu ani biraan jira jechuudhaan toora miidiyaa hawaasaa Feesbuukii isaarratti akkas jechuudhaan gallakkiseera. Olaantummaan seeraa haa kabajamu, dubbachuufis nama saalfachiisaa, dhiisuuf immoo haqatu bada. Caalaan Bultumee kaleessaa naannoo sa'a 7 bilbilee garam jirtaa dhimmaa fansi barbaadaa jennaan labuu akkan jiru itti hime. Inturree dhimmaa na barbaadeef natti himuuf labuu na bira dhufe. Anis hojii biiroo waanan tureef achi bee isa argachuun waliin laaqana nyaanne. Dhimmaa na barbaadeefis natti himee waliin taphachuu itti fufne. Baay'ee gammadaa akka ta'ee fi Waaqayyoo seenaa koo jijjiireera. Amma gammachuun qabaa, hojiis hojjechaan jira naan jedhee na taphachiise. Kanarraan ijoolleen kiyyaa guddifadhaa, haasaa namaa hin dhaqu naan jedhe. Gammachuu isaa gaafan argu anis hedduun gammade. Kanumaan walitti maramnee yeroo gargar ba'uuf jennu sin geggeessa naan jedhe. Na geggeessee gaafa deebi'u ijoollee dhiiraa isaa waliin turuun kutaa biraa keessa turaniyyuu namni biraas kutaa ijoollee keessaan turte sana keessa tureera. Ijoolleen isaa waliin turan achi keessa jiru jedhee ilaaluuf yoon deebi'u nama biraatu kuticha keessa jira. Tasuma namoota kana waliin afaan keessa wal ba'ani. Walitti bu'insi isaanii kun gara biraatti jijjiirame. Jidduudhuma kanatti humni biraa haala dhufuun Caalaa qophaa jiru irraan miidhaa geessise. Garuu Waaqayyo oolchaa waan ta'eef miidhaan cimaan irra hin geenye. Baga Waaqayyo lubbuu isaa nuuf oolche. Garuu ammas biyya kana keessatti olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Namuu aangoo isaa da'oo godhatee akkuma fedhetti nama miidhuu hin qabu. Namtichi miidhaa Caalaarraan geessise isaa maqaan isaa miidiyaa hawaasaa kanarra deemus miti. Eenyuyyuu taanaan seeraan ol miti. Seerri namoota aangoo da'oo godhachuun ilma namaa akka boofaa reeban gatii ishee kennuufii qaba jedha namni kun toora miidiyaa hawaasaa Feesbuukii isaa irratti. Artistii Caalaa Bultumee yeroo hammaa du'aaf jireenya gidduu jira. Artistii Caalaa Bultumee heeda halkan qaamaa hin beekamne rukutamu miidiyaaleen hawaasaa hedduu gabaasaa jiru. Haa ta'u malee namoonni tokko akka jedhaa jiranitti eegdota Jeneraal Tasfaayee Hayyaloo fi Jeneraal Tasfaayee Hayyalootu rukutee jedhamaa jira. Egaa Caalaa Bultumee maaltu akka mudate qabannee dhufneerra. Hanga xumuraatti hordofaa. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting. Warri maatii keenyan ta'an ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa, komentii jalatti yaadaaf qabdannuuf share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Artistii Caalaa Bultumee qabsoo qeerroo fi qarree bara 2018 irraa kaasee godhamaa ture keessatti sagalee isaan tokkomsuu fi gootomsuu irra darbee hidhatee lolee lolchisiisaa nama turedha. Lubbuu isaa ummataaf kennee beelaaf dheebuu danda'ee qabsaa turuun isaa eenyu jalaayyuu waan dhokatu miti. Haa ta'u malee artistii Caalaa Bultumee yeroo hammaa waa'ee qabsoo waan dagate fakkaata. Artistii Caalaa Bultumee yeroo darbee miidiyaa Waldiyaa Haraaraa kan magaalaa Naqamtee
Naqamtee keessatti argamu kan Raajii Masarat Taayee tajaajilan biratti argamee ture. Yeroo darbees aartistii Andu'aalem Goosaa wajjin walitti bu'anii turaniim. Haa ta'u malee jaarsummaan araaramanii turuun isaanii kan yaadatamudha. Egaa yeroo Caalaa Bultumee rukutamu namni bira ture toora miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaarratti akkas jechuudhaan gallakkisee jira. Nagaraa Dhugumaa Guutamaa kan jedhamu yommuu Caalaan rukutamu ani biraan jira jechuudhaan toora miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaarratti akkas jechuudhaan gallakkiseera. Olaantummaan seeraa haa kabajamu, dubbachuufis nama saalfachiisaa, dhiisuuf immoo haqatu badam. Caalaan Bultumee kaleessaa naannoo sa'a 7 bilbilee garam jirtaa dhimmaafan si barbaadaa jennaan labuu akkan jiru itti hime. Inturree dhimmaa na barbaadeef natti himuuf labuu na bira dhufe. Anis hojii biiroo waanan tureef achi bee isa argachuun waliin laaqana nyaanne. Dhimmaa na barbaadeefis natti himee waliin taphachuu itti fufne. Baay'ee gammadaa akka ta'ee fi Waaqayyoo seenaa koo jijjiireera. Amma gammachuun qabaa, hojiis hojjechaan jira naan jedhee na taphachiise. Kanarraan ijoolleen kiyyaa guddifadhaa, haasaa namaa hin dhaqu naan jedhe. Gammachuu isaa gaafan argu anis hedduun gammadee. Kanumaan walitti maramnee yeroo gargar ba'uuf jennu sin geggeessa naan jedhe. Na geggeessee gaafa deebi'u ijoollee dhiiraa isaa waliin turuun kutaa biraa keessa turaniyyuu namni biraas kutaa ijoollee keessaan turte sana keessa tureera. Ijoolleen isaa waliin turan achi keessa jiru jedhee ilaaluuf yoon deebi'u nama biraatu kuticha keessa jira. Tasuma namoota kana waliin afaan keessa wal ba'anii walitti bu'insi isaanii kun gara biraatti jijjiirame. Jidduudhuma kanatti humni biraa haala dhufuun Caalaa qophaa jiru irraan miidhaa geessise. Garuu Waaqayyo oolchaa waan ta'eef miidhaan cimaan irra hin geenye. Baga Waaqayyo lubbuu isaa nuuf oolche. Garuu ammas biyya kana keessatti olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Namuu aangoo isaa da'oo godhatee akkuma fedhetti nama miidhuu hin qabu. Namtichi miidhaa Caalaarraan geessise isaa maqaan isaa miidiyaa hawaasaa kanarra deemus miti. Eenyuyyuu taanaan seeraan ol miti. Seerri namoota aangoo da'oo godhachuun ilma namaa akka boofaa reeban gatii ishee kennuufii qaba jedha namni kun toora miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaa irratti.